Nagaan isiniif haa guddatu kabajamoo jaallatamoo kan taatan Eelsaatu jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa gootii baga nagaa jiraattan. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa gootii arra qophii qabnaa mana jirrutti keessummaa waamameera egaa bifa kanaan itti qophaa'atiin jirra egaa akkatti qophiitti qophaa'amu kuni asitti nyaanni qophoofne iddootti nyaatanii mana keessatti garuu qophiin akka ammoo haala biffeetitti qophaa'a egaa akkuma argitan ilaalaa akkatti taa'u as jala kunoo sooftitu jira kuno ila kun maankaa kun ammoo kan foonii murataatiin nyaatanii foon hadha qophaa'u steekiidha. Foon qofatu qophaa'aa jira foonii deebi'ee chiizii salaaxota garagaraati qophaa'a san booda isinii mul'isa kun albeedha asiin ammoo kun akkuma argitan shuukaa kunis ammoo kan yoo nyaatan kun ammoo carqiidha. Carqii kana eessa kaayatan isinitti fakkaate? Carqii kana hin haqataniin laphee isaanii irra namni tokko nyaatu laphee isaarra shamizii isaarra akkas gaddiratee kee nyaatee kee deebi'ee asitti deebisa. Kan ammoo harkaan naqatan isa kunoo kana jechuun kunoo as jira. Isin mul'iseera. Kunoo laalaa egaa haalli qophii kana fakkaata. Kun kan ammoo juusii itti dhugamu. Kun ammoo kan bishaan itti dhugamu. Garuu bishaan haayilaandiin qophaa'a. Kun maqamaa fi jaafi qophaa'a malee. Onnaan qophaa'a akkuma argitan akkana jira. Okay. Kun ammoo garana yoo laaltaniitiin jettanii kun amma ala jechuun kun asii achi ala alli kuni kun bishaan argattanii gamana yoo laalle asitti amma asitti oonabatu qophaa'a asii oonaba irra kaaya. Kan biraa sammu asitti ammoo maangoon hin dhufaa. Kun ammoo keeka ittiin nyaatamu kun ammoo albeen kunis immoo kan ammoo keekni yookiin ammoo maal maqaan isaa wanti lallafaa itti nyaatamu akkana qophaa'a kun ilaalaas kun keekiiti argitanii innaa kana fakkaata. Kun shaamaan kun kan asii argitan kun booda kun hundinuun ifa kun hundiin jigaachi makaraadha. Aytanii egaa garri kun kana fakkaata. Amma gara ammoo kichinii singalshaa asitti argitan kun soogiddaa kun ammoo infilaaswaatiidha. Asitti chiizitu qophaa'a. Kunniin ammoo albee chiizotaan ammoo nyaatamu jechuudha. Kunniin jechuun namni asirraa fudhataa ka'a maal godhan amma gana gubbattiin dara kan amma sii kaasee kee achi daradar kun ammoo kan itti qophaa'u jechuudha. Kun akkana irra kaayama. Asirra mummurataa namni ka barbaade hundi asii ka'ee asirra mummurataa nyaata jechuudha. Innaa kana fakkaata qophiin asii gara kichinii deemna. Egaa kichinii keessatti tokkoffaa kan isinitti mul'isu amma namoonni dhufuuf ga'aniiranii asitti buna dhaabaa. Bunni kun egaa buna Arabaati. Maqaan itti baasee yeroo dhageettanii jettan baay'ee kolfitan waan ta'eef yaa isinitti himu waan fakkaatu isinuu faradaa. Gaa argeetiin jedhe kun waan wayii fakkaata hidheen akka kolfaan du'an Araboonni dhugaa buna kanaa fi nyaata molokiyaa jechuu. Kun ammoo asitti soosa hojjedheera booda kan ammoo foon wajjin nyaatamu kana jechuudha. Soosa kana asitti illee soosni kuni kireemiin hojjetame kun ammoo mashruumaan hojjedheera. Mashruuma jechuun biyya keenya maal jedhama maqaan isaa kana bakka horiin kosiin jiru qabu kan biyya gannu sani maali maqaan isaa ka akka gaaddisa daa'immanii ittiin taphataa turre adii lafaa yaa'u sanniin. Isa bunni naadala danfaaraa egaa kana danfisee ka'eetini xiqqoo danfuu akkasitti kaaya peermuzatti asitti buusaa
achi ka'ee asitti ammoo kun firoonii kana keessa maal hojjetaara asitti dinnicha kireemii wajjin hojjetaara jechuudha. Kireemii qimamii garagaraatti gootanii shiizii walii hojjetama akka mokoroonaa bashamilkiititti hojjedha jechuudha. Booda isin mul'isa. As keessatti ammoo as keessa kudaara hojjedhaara. Kunniin jechuun kan ammoo waa isin mul'isa. Kun ammoo kan maaliin nyaatamu isiniif fakkaate kan foon wajjin nyaatamu kana jechuudha. Isinitti agarsiisa. Oh my god. Bifa amma kudaara kana keessa kudaara bifa baay'eetu jira. Mashruumni jira, brookoliin jira, shunkurtiin jira, kaarotiin jira, kuusaan jira. Boqqolloon biyya keenyatti xiqqoo ganaa duduutu ishee argitanii inni fa'a jira. Egaa waa baay'ee asitti walitti bakeetiin jira. Isin mul'isa booda bilchaataatiin jira. Of kolchaa tolee gamana isin dabarsee jira. Gama kanatti ammoo egaa kaqara isinitti mul'ise oonaba kana jechuun bakka dura isin mul'ise san irratti biffee gubbaatti isa kana achitti qopheessa. Kuni immoo ka argitan kuni amma ka isin mul'ise dinnicha deebee ka'eetiin foonis kan hojjetame saaniin isaa kanarra kaayama. Kanarra kaabee kun kan oonabatti nyaatamu. Kun ammoo kana wajjin kas mudawwariidha. Kunini margitan qophaa'eera. Kuni ammoo isatti buusaa kan itti qophaa'amu saanonni kun lachuu wal fakkaata. Kunoo asitti kana lamaanitti dhiyaata jechuudha. Kanuma kan qophaa'eeru soosa xiqqoo jedheetiin hojjedha. Amma waan biraa maal isinitti egaa ka argitan kun hundinuu kan nyaatamuuni. Kunoo kanaan kana akka kanatti mummuraa xiqqoo gimmaasha kanas akkana muree gudneera alaala. Gimmaasha kana muree jechuudha. As firoonii keessa kaaya. Gimmaasha ammoo akkasumatti dhiyeessa jechuudha. Gaafa muree isinitti mul'isa. Kanumaan nyaatamaa chiizii achi salaaxota kanneen nyaatan malee waan biraa ruuzii wanti biraa mokoroonii wanti tokko hin jiru. Egaa kana fakkaata. Iddoo kanatti ammoo kun asitti teemaratu qophaa'a. Dura namni akkuma dhufeeni teemaraa fi buna qaragalchisaa rosaan nyaatan jechuudha. Akka kanatti qophaa'a. Har'a kan isaati jechuudha. Isatu waammateera namitti mana hin jirtu iyyuu. Isheen Faransaay jirti. Hiriyoota isaatitu dhufaa. Gaafa inni yaabbatullee isheenis hiriyoota ofii kan biiroo walii hojjettu waamte. Akka kanatti daggasanii nyaachisanii kana fakkaata. Egaa akka kanatti kun qophaa'a. Kanuma duuba isinitti agarsiisaa. Egaa foon kunoo kana xibsi jechuu kanadha qophaa'a. Amma foon kana waan biraatti hin godhu. Ashabootti godha, filfila aswaati yookiin ammoo black pepper duwwaadha kan itti godhama. Achii ka'ee maaliin xabbasama? Dhadhaadhaanii booda xabbafama jechuudha. Bakka xabbafameetiin kanatti dhiyaata. Kanarratti guura. Achii xabbasaa kaasitti guura. Egaa nyaanni addaa kana kun hin mummuramu. Akkuma kanaan kun amma kan nama tokkooti. Kun tokko kan nama tokkooti. Kun tokko kan nama tokkooti. Kun tokko akka kanaan dhiyaata jechuudha. Hunduu tokko fudhata. Kana isin argitan kan dura isin mul'ise sanniin hunduma walitti godhaniitiin nyaatanii. Egaa kana fakkaata. Foon hin dhabinaa, loon hin dhabinaa. Innaa kana fakkaata. Warri foon jaallattan. Foon kan jaallattu tan akka adurree jaallattu takkatu na bira jira. Giddiin qabu anfo. Qurxiin kun kan nyaatamu. An giddiin qabu dhugama. Kunooti dhugaa. Anin kudaaraa kanniin malee akkanatti foon akkama namni itti fiigee amma lafee isin lafa hin geessitu lafee lafa keettan jennaan adurreba bakka yeroo fuutelleen arguuyyu.
Innaan foon dhugama isiniin jedha fooniin jaalala. Amma qophii kana keessaa maal nyaadha yoo jettanii dinnicha chiizii wajjin hojjedhe isaa salaaxaa bakka kan achi ala kana amma foonii maali kanneen akkas innaa buna kanallee jaallatti buna qara isinii daalacha kan waan fakkaatu argitanii buna daalacha. Buna daalacha kanan jibbaa maal jedhee kottu sagalee ol qabi kottu maal jedhee ani maal jedhee maqaatti baase asiki dubbadhu achiin siqeecha afaan oromootiin dubbadhu maal jedhee afaan itti baase maqaa kana buna kana maqaa maal itti baaseen በአማርኛ ልንገርሻው ምንድን እሺ በቃ ተዱበዱ ለማንሲ ሂሜንቱ ማን ከነ ማል ጀዴ መካሲ አትባ ኤጋ አምፑና አርግታን ካለ ኩና ሲታጣላላ ፈረስ ሽንት ይመስላል ያልሽ ፈረስ ሽንት ይመስላል ሜላ ላይ ሮቦ ኩና ላላ አርጋ ዲሚዲ ፈረስ Egaa akkuma argitan kana foon asirra guureera amma kana filfila aswaatiitti godhuu barbaada kana fakkaata kun egaa kana kan nyaatan qophiinadha akkuma argitan ka qara keessa jiru baaseetiin jira kun kudaara lachuu waaw kuno bakka lama hojjedheera maaf bakka lamatti godhe isinitti fakkaata akka isa argitanii dura kana galcheetiin ture maaliifi kuno laalama bilchaateetiin jira kaarootii waan ta'eef naamni bilchaatu kanaaf jedhee dura galcheera amma immoo walitti deebisuu barbaada bakka tokkotti jecha akka tokkotti walitti deebisa isa kana kan argitan kana walitti deebisa amma rattaba egaa kan argitan kana maal godha bakka kennaaf kana gara tokko deebisa kuni mashruuma egaa akkuma argitan kuno iddoo tokkotti deebisee jira baay'ee bareeda waaw kun ammoo dinnicha chiizii waliin hojjedheetiin jira hin baaneeyyuu ganaa itti deebisa kan ammachi firoona ovenii keessa jijjiiruu fi egaa kuno qophiin kuno amma chiizii isin jedhe kuno akkatti waaw bareedu laala akka kanatti qophaa'a kuno akka kanatti qophaa'a kun maangoodha akkanatti muramaa kunooti daabboon kunooti salaaxaani kun joozindii kan jedhaniin beektanii joozindii fi kun ammoo zabiba asitti ammoo shunkurtii fi faroollaadha kana kun ammoo soosa isaati kun tahiinaaf kun maastar kanaan hojjetama bishaan xiqqootti makamaa kanuma egaa kana fakkaata waa bareedu kana nyaadha jaran foonitti rarra'inaa kana kan nyaatan kanneen kan nyaatan innaa kanneen kan nyaatamuu qabu lafa kana fa'a innaa kana kun chiiziin kun baay'ee tokko kun dhadhaa shameessa biyya keenyaa jedha kanneen shameessa biyya keenyaa dhadhaa egaa bakka kanatti bakka amma foon kanaaf kanatti xabbasaa kan kun jechuun sirri ka xabbafamu kun ammoo xiqqoo mallasira jedha namni gariin xiqqoo ibiddi akka barbaada namni gariin ammoo sirri barbaada kana soosni isaan nyaatamu kunooti qarasiin seera lachuu kan biraa ammoo kunoo bishaan akka kanaan kun ammoo ambo'aadha ambo'aa biyya kanaati egaa kun ammoo kanaa kan biraallee dhufaan mallee kunooti ka dhuganii kun ilaala
karollaa irraa kan hojjetamu. Kunillee zariin isaati. Kun ammoo roomaan kunuun beektu roomaan isa kana sirrii. Kun kookaa-kollaa biyya keenyaati. Bishaanii as keessatti akkuma kanaanii dhiyaata fuulduratti jechuudha. Egaa kana fakkaata. Akka kanatti qophaa'aa. Kunniin ammoo kan ammoo soosa wannaan nyaatan kan steekii nyaata yookiin foonii nyaata itti qopheessuu itti buusuu. Egaa kana fakkaata. Kun ammoo kun olaala kana foonii nyaatamu soosa kana kireemii itti buusee mashruumaanii maajii qabaa waan biraa uumaan qabu kanuma kan itti godheeru tinish filfila aswaatii itti godheera black pepper kanaan ala uumaatti hin goone. Inni kun ammoo maalirraa hojjetama seetan kunini sigaa maxbashaa daakameeru isa inni kuni dhadhaa qabaa kan biraan immoo dhadhaa fi kireemii qaba kanuma. Tole akkuma argitan kana kunooti kan dhugan asii qophaa'eetiin jira. Kaan achi ilaalaa kunuuti. Innaa kun olaala amma qophaa'eera. Kun amma nyaata qopheessaara. Foon qofatu hafee wani dhufataraa. Kun kan nyaataniin kana chiiziin kun baay'ee jaalatu. Baay'ee. Maal isin jedha waan kana. Egaa gamana koottaa achi ka'anii yoo nyaatanii ka'aniitiin jedhanii chiizii san nyaataa kanaasii fudhataa nyaata ol ka'aa ufuma isaaniiti ka barbaadan fudhataa kunaasii nyaatanii burtukaaniin kun baay'ee furdaa baay'ee namatti tolan hin jaalladha. Mi'aan akka sukkaaraatii mitiyyuu maal isin qomxaaxaa isaati. Egaa maangoo bifa kanaan mureera laalaa. Kun ona bakkama jirutti qophaa'eera. Isa kana kanneen irratti fudhataa nyaatan. Kun bifa kanaan qophaa'ooma. Egaa barnootaan barbaachisu kunumatti kun asitti biffee akka itti qopheessu obboloota koo yoo mana arabootaatti hojjennu muyaa ofii keenyaa mana keenyaaf hambifachuu qabna. Kan akkatti lame keessummaafotti mana keetitti bareeshitee akkanatti yoo qopheessiteetiin jette waaw dura ijaan nyaatanii beektee ijaan nyaatan nyaasi achi ilaala akkatti bareedu. Waaw naa kana fakkaata. Kuno qophaa'eera. Kana fakkaata. Kunooti kana fakkaata. Tole jaalatamtootaaf kabajamtootaa egaa kuno nyaanni nyaatamee xumuramee kunooti kana fakkaata dhumni isaa. Akka kanatti nyaatanii kuno jumnaa qara akkas bareedullee kuno akkas godhaniira. Naa kana fakkaata. Kaan achi kaafneerra egaa kuno nyaatallee akkasitti fixanii kan amma xixiqqaatti buusee foon kunooti kanneen buna argitanii buna bareedu san buna maqaa isinitti himesan kottaa dhugaa. Ayi kunooti argitanii buna kana akkasiniin jedhe isaanii bakka bunni kuni dhugaa hin jaalladhu buna kana sirma isaa. Kunooti meeshootatti nyaatanii kunoo dhiqneetinii kana qara bareedee achi jiru sanii. Kasi qara buxbuxxedheesin kun akkana bareedeera amma. Egaa kana fakkaata walumaa galatti oolmaanii. Egaa
iddoo hundumattuu iddoo dhaqnetti waan nuuf hafamu barachuu qabna mana ogummaan ofiif malee namaaf mitiyyuu kanaaf la kanaaf buus kanaaf ufuma keenyaaf waan hundumaa yoo hojjannu fi keenyaaf ambifachuu qabna kunniin soosota ila kun salaaxaa qara isin mul'isa san kun fixanii kun tanbataafe kun qara kun sigaa maxbashaadha sigaa maxbashaa kan jennu san isa kadaaktameeti fresh ta'e isa saniini creamy hojjetama kun creamy ka amma argitan kun gubbaadha waan biraatii miti wanti itti bu'ee hin jiru kun ammoo mashruumadha kun mashruuma kunni creamy hojjetame kunillee creamy waan biraa miti wanta biraa maal isin saree egaa kana salaaxaa kun biyyeetti baasanii ka argitan saffitanii laala kanallee qara guddaa kun kanatu deebi'e kun bataatoodha እና ፎን አርጊታን ሱለቱ ነው ሀኑማት ቤቢ እንት ያፍከን ሃናቲ kana mucayyo isaaniiti qophaa'ee diddeetti kana fakkaata oolmaan egaa ammasitti nyaachuuf taananusi nagaatti yeroo biraa walitti deebinaa kana fakkaata hojiini egaa oolmaan keenya har'aa kana fakkaata yeroo biraatiin amma walitti deebinutti nagaatti ta'a nagaa jiraadha like share subscribe achi ka'aatiitti yaada keessanillee koomentii keessanillee jajjabina yookiin laafina yookiin ammoo gorsa koomentii jalatti naaf kennaas nin jedha baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja bye bye